Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Tokkummaa Tiiyuubitti jira jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan wal gara Tokkummaa Tiiyuubitti dhuftan isiniin jedha. Namoonni haaraa taatan chaanaalii kanaaf sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya isiniin jedha. Warreen maatii koo taatanii jirtan immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa, galanni keessan guddaadha. Guyyaa kaleessaatii asii kana jechuudha. Akkuma beekamu waan tokko dafanii dubbachuun yookaan immoo waan irraan hubatiin tokko dafanii gara miidiyaa fiduun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Xiinxalanii wanti kun sobamoo dhugumamoo jedhanii irraa hubatanii ilaalanii baranii waan tokko irraa sagalee ta'uu wama dhimma sana ilaallatu irraa dubbachuu wayya jedheetan obsaan eeggataa jira jechuudha. Akkuma beekamu obboleessi keenya Abdii Geetaachoo akkuma Facebook isaa irrattis YouTube isaa irrattis sa'aatii meeqa keessa akka gallakkisee namoonni maatii taatanii fi jirtanu jechuudha. Gara YouTubeetiinis ta'e gara Facebook isaatiin irratti illee namni maatii isaa hin taane jira jedhee yaadu jechuudha uummanni Oromoo. Yoo hammi ta'e illee maatii ta'uu baate jechuudha. Sa'aatii kamitti akka gallakkisee bahee fi sa'aatii kamitti akka Abdii Geetaachoo Abbabee obboleessi keenya kabajamaa fi jaallatamaan jechuudha hidhameera yookaan immoo to'annoo mootummaa jala oolee jira Abdii Geetaachoo Abbabee jechuun dhagahamee kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Ani akka mataa kan kootiitti jechuudha Abdii Geetaachoo Abbabee guyyaa kaleessaa irraa mana yookaan mana quraanaa sagantaa eebba haafizoota Jimmaa jechuudha magaalaa Jimmaa Facebook isaa irrattis YouTube isaa irrattis gadi lakkisee kan ba'e guyyaa irraa daawwadheen ture jechuudha. Sanaan booda gara Magariibaan booda jechuudha akka Itoophiyaatti garuu Magariibaan booda hin gahu gara TikTok irra seenee yeroon ilaalu obboleessi keenya Ahmad Aljazeeraan Abdii Geetaachoo Abbabee akka hidhame yeroon dhagahu mataa kootii hanga miila kootiitti natti qabbanaa'ee bahe jechuudha. Maaliif guyyaa gara Facebook isaatiinis gara YouTube isaaniitiinis ilaaleen ture jechuudha. Nagaadhuma gallakkifamee jira. Achiin booda hin amanne jechuudha. Laayivii isaa irratti seenee laayivii isaa irratti dhaggeeffataan oole jechuudha. Waan dubbatamaa oole. Hunda hanga inni xumura ba'utti illee dhaggeeffachuu baadhu irraa dhaggeeffataan ture. Garuu jechuudha maaliif akka kana ta'a kan jedhu baay'ee tokko natti dhagahame wanti kun sobamoo dhugumamoo kan jedhu edda dhugaa rabbachuuf hirribni qabu dide jechuudha. Maaliif ta'u nama gaafadhu illee dhabe booddee obboleessa keenya Riyaad Raayyaa akkasuma walaloo barreessuudhaan kan beekamu toora Facebook isaa irrattis ilaale jechuudha. Wanti kun ani gizeen akkas jechuudha gahu nan dawwalee bilbilli isaa cufaadha kan jedhu maxxansee arge jechuudha. Sanaan booda amma maxxansaa amma dhufa gara Facebookiitiinis goreen ilaala gara YouTubeaatiinis goreen ilaalaa ture. Bilbila isaallee nan qaba. Bilbila isaa irrattis bilbilee akkuma obboleessi keenya Riyaad Raayyaa jedhe bilbilli isaa hin hojjetu daareektii jechuudha. Kasa toora WhatsAppiitiin illee salaamata barreessee fi raayitii tokkittii qofa qaba malee akka interneetii hin qabne mul'isa jechuudha. Hanga yoonaatti jechuudha. Garuu maaliif akkas ta'uu danda'e? Amma guyyaa hadhaa akkamitti mirkaneeffatte yoo jettanii obboleessi keenya Riyaad Raayyaa akkuma argitan maxxansee jira toora Facebook isaa irratti akka dhuguma obboleessi keenya Abdii Geetaachoo kun hidhamee jiru jechuudha. Garuu maaliif barbaachise? Maaliif yeroo hundumaa namas ta'e eenyuunis ta'e maaliif yeroo hundumaa namni waa gaarii hojjetu maaliif jibbama? Maaliif namni nama gargaaru jibbama? Maaliif namni dhugaa dubbatu jibbama? Addunyaa kanarratti hanka yeroo hunda gaafii natti ta'u kanadha jechuudha. Maaliif namni dhugaa dubbatu jibbama? Maaliif namni dhugaa fudhachuun itti ulfaata? Mucaan kun ilmeen isaatiif hojiin isaa waliin madaalu jechuudha. Umuriin isaa umurii dargaggummaa keessa jira. Maashaallah sammuun isaa garuu sammuu baay'ee barbaachisa. Uummata kana baay'ee barbaachisuudha jechuudha. Ani tokkoffaa eenyuun fakkeenya godhattaa YouTube kanarraatu jedhani nan godhadha fakkeenya jechuudha. Maaliif nama gargaaruun nama ta'uu qofa jechuudha. Mucaan kun hammi namni isaatti birrii ergee nama gargaaru hamma qaba jechuudha. Nama gargaaruudhaan haadholii keenyarraa, miskiina irraa, yatiima irraa
kan inni miidiyaa irratti hin baafne kan dhuunfaatti ijoollee yatiimaa walitti qabee ji'a ji'aan birrii kiraa manaa jarri keessa jiraatan kaffalaa, nyaataa dhugaatii jara uffata jara kaffalaa taa'utu taa'u kan inni as baasee imimmaan haadha keenyarraa haqee abbootii keenyarraa haqee jedhu maaliif dhokata? Maaliif ta'a garuu kun wanta akkanaa? Maaliif wal jibba namni? Maaliif otoo afaan tokko dubbannu wal nyaanna? Maaliif otoo afaan tokko dubbatu qabee aduwwiitti wal kenna namni? Hadaraa ummata Oromoo viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa, sheer godhaati akka namni hundinuu kan biyya keessaa kan biyya alaallee akka sagalee taatanuuf asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Sababni isaas obboleessi keenya Abdii Geetaachoo nam tokko qofaaf itoo hin taane ummata miskiinaa otoo amantiin adda hin baasin, otoo xinnaadha hin jedhin, otoo guddaadha hin jedhin fakkeenya dargaggootaa ta'ee hojjetaa ture jechuudha. Gargaarsa nama tokkorra otoo hin barbaadin mataa isaatiin akka dargaggoonni biyyaa bahan illee kaayyoo ofiillee dagatanii jechuudha. Waa meeqa keessa galanii isa laalanii mucaa kana laalanii maashaa Allah irraa barachuu danda'u jechuudha. Garuu hinaafaan maaliif barbaachise? Maaliif walitti hinaafaaf? Mucaan kun hojii isaatiin milkaa'e malee nama saamee yookaan nama arrabsee yookaan waan hin taane hojjeteetii miti mucaan kun milkaa'uu kan danda'e. Milkuu namaatti maaliif hinaafa? Hojjennee maaliif hin milkoofnu? Maaliif teenyee walitti hinaafna? Namni sammuu isaatiinis ta'ee qaama isaatiinis ta'ee humna isaatiinis ta'ee jechuudha. Hojjetee argachuu qaba malee taa'ee kan nama ilaalee namatti hinaafuu hin qabu jechuudha. Ani garuu mucaan kun hangan ilaalutti hangan beekutti badii tokko qaba jedhee wanta yaadu hin jiru. Keessa namaa kan gadi fageessee ilaalu Rabbiin tokkicha. Kanaafuyyuu mucaa kana bira sagalee ta'aa fi bira dhaabbadhaa. Namoonni sagalee ta'uu dandeessan sagalee ta'aa fi namni immoo sagalee ta'uu hin dandeenye du'aayii keessan godhaa fi Rabbiin kadhaa fi maaliif jennaan dhugaan bara alanaa kana namni fudhataa hin jiru, namni dhugaa dubbatu akkuma kana jechuudha. Garuu Rabbiin isaaf immoo Rabbiin inni isaaf jedhee hojjetee isaaf jedhee miskiina kana gargaaree jedhe isa bira haa dhaabbatu. Ani waan tokko waan hin dubbadhu hin qabu. Rabbiin koo isa bira haa dhaabbatu jechuudha. Garuu jechuudha uummanni kan keenya nu qofa moo mii uummata biraa ilaalaa akka hojii isaatiin jechuudha. Hanga yoo nama ilaalaa yuutuuba isaa godhattanii ilaaltan eega sabiskiraayibiin mul'atee jedhee nama maatii guddaa qabuun se'a. Garuu namni nama waan gaarii hojjetullee yuutuubas ta'ee feesbuukatti hin hordofu. Maaliif akka ta'e hin beeku ani. Maaliif akka akkas ta'e ani hin beeku garuu natti dhaga'ama jechuudha. Mee saba biraa deemaatii ilaalaa yeroo hundumaa waan kanarraa dubban. Mee namoota waan akkanaa hojjetan dhaqaa ilaalaa. Wallaahi ruubii isaa waliin hin ga'u jechuudha. Namni waan badii hojjetu sheerii godhamee qaataa addunyaa waliin ga'e. Garuu nama waan gaarii hojjetu namni of biratti qabee kaa'a malee sheerii hin godhu. Kanaaf sheer godhaatii sagalee ta'aa fi du'aayii kadhaa fi isiniin jedhaa yoo dogongorii sirreessaa guddaa galata.